Raudate. Ay. Sarota jabboota koo nyaate. Ay. Kudaatu jabboota koo nyaate. Iyyitiin jabboota koo gube. Ay. Jabboota koo anan godhu naga jabbiiga namaan raawudate. Ay. Sarota jabboota koo nyaate. Ay. Kudaatu jabboota koo nyaate. Iyyitiin jabboota koo gube. Ay. Ay. Sarota jabboota koo nyaate. Ay. Kudaatu jabboota koo nyaate. Iyyitiin jabboota koo gube. Ay. Ay. Mati jedai. Ay. Sarota jabboota koo nyaate. Ay. Kudaatu jabboota koo nyaate. Iyyitiin jabboota koo gube. Ay. Ay. Mati jedai. Bolla tokkotti nama 800 guyyaa tokkotti yoo taasisee jira. Gati kana caalu hin jiru. Gati kana caalu hin jiru. Kanaaf hundi keessan kutannoo isin barbaachisa. Kutannoon isin hin jedhu iddoo baay'eetti kutannoon agarsiifamaa jira. Kaleessa yeroo dhufnaan borratti wayyaanota biyyaa baasaa jiru. Jala deemtuu wayyaanee okkoo wayyaanee warra ta'e ofiidoo biyyaa baasaa jiru. Tarkaanfii ciccimaa irratti fudhachaa jiru. Ofiidoodhaan nutti fayyadamtee anaga wayyaanee nu yaachaa jiru. Ofiidoodhaan kan qabeenya nu kennaa jiru. Kanaaf ofiidoodhaatti tarkaanfii ciccimaa fudhachuun yoo tarkaanfiin fudhatamu ta'e ammas gana tashoomee fi balaachoon hin duune. Tashoomee fi balaachoon hin duune seenaa hojjetanii jiru. Hanjiraa du'e nuyi yoo kaayyoo isaanii kana galmaan hin geenye. Kaayyoo isaanii kana galmaan ga'uun immoo dirqama tokkoon keenyaati. Dirqama uummata bakka kana jiru. Haadhaa fi abbaa kana miti kan ijoollee kana dhabe isaan qofaa miti. Hunda keenyatu daa'ima kana dhabe. Mee namni daa'ima kana dhabne jira? Daa'imni kun kan keenya miti. Obboleenya keenya miti. Wayyaaneen nun bulchitu. Wayyaaneen nu bulchuufis aangoos dandeettis hin qabdu. Oromoon abbaa biyyaati. Abbaa lafaati. Abbaa qabeenyaati. Wayyaaneen Maqalee fi Tigraay irraa dhuftee lammii keenya ajjeesuun haa dhaabbatu. Wayyaaneen bakka nu agadhiiftu. Kana booddee du'uun hin jiru. Wanni jechuu barbaannu abbootiin amantii jaarsoliin biyyaa kana booda Oromoon obsa qaba. Waggaa 25 guutuu obsine otoo ijoolleen keenya nu jalatti duutu obboleeyyi keenya du'u mana hidhaatti otoo gubannu isa dhumaatiif jenoosaaydiin nurratti gaggeeffame namni 800 ol harree
keessatti argame duwwaan bishooftuu irratti nu harkatti dhabne waan ani isin jechuu barbaadu amma hundi keessanuu akka wal bira jirtanitti harka keessa wal qabadhaa. Yoo dhiigni obboloota keenyaa kun kan isin mararu ta'e waadaa waliif galla waadaa tokkummaa harka wal qabadhaa. Bilis ummanni waliin qabanne dhiigni obboleenya keenyaa kun isin mararre jechuudha. Har'a Amaarrii fi naannoon biraayyuu Oromoon du'uun qabu inni nu bira dhaabbachaa jira. Harka keessa wal qabadhaa waadaa waliif galla. Dubartoonni dhiirri hundumtiyyuu harka keessa wal qabadhaa. Akkanaan isiniin jedhan jettu. Kana booda yoon Oromoo gane bicha ta'ee na ajjeesu lafeen isaanii na waraanu. Kana booda yoon basaastuu ta'ee saba koo gurgure. Kana booda yoon ofiidoo wajjin hojjedhe lafeen Oromoo na waraanu. Dhiigni goototaa na waraanu. Lafeen tashoomeefaa. Ijoollee qulqulluu babbareedduu biraa dhabne kana. Lafeen isaanii naa waraanu. Waadaadha. Alamuu Kiisii. Goota biyyaaf dhalatee biyyaaf du'e. Alamuu Kiisii anillee yoo wallaalle ijoolleen xixiqqaan kun goota biyya kanaaf du'e. Goota ofiidoo dura dhaabbatee guyyaa saafaa ofiidoon asallaatti seenaa isaa hoon baay'eellee beekuu baadhee guyyaa saafaadha kan isaan biiroo isaatti ajjeesan. Oromoon Maqalee dhaqee miti kan du'aa jiru adda Tigraay dhaqee miti kan du'aa jiru lafa isaarratti lafti koo lafee kooti. Eessa dhaqna lafa keenyarraa eessatti godaanna wajjin nyaanna maaliif kophaa nyaattu maaloo nuun gahaa jedhe malee lakki nurraa deemaas hin jenne. Oromoon federaalizimii dhugaa barbaada, diimokiraasii dhugaa barbaada. Kanaaf kana booda inni qawwee qabnu, inni meeshaa manaa qabnu, inni horii manaa qabnu bitannee ijoollee keenya biraa dhaabbanna. Kana ijoollee keessan mana barumsaatti erguu keessaniin duratti qophaa'a. Ijoolleen keessan wayyaanee amma qophiin isaan gochaa jiran mana barumsaa yuunivarsiitota garaagaraa irratti bakka namni ta'ee kuwaasii ilaalu irratti boombii xiyyeessaa darbachuuf qophaa'anii waanta jiraniif waan gaabbii keessan galle kanaaf qophiidha akka isin itti gootan isinii jechuu barbaada. Karaa miidiyaalee garaagaraas darbaa jira. Ijoollee Oromoo maatiin irra jalaa du'e kuni kana booda sammuun isaanii sirrii ta'ee jireenyi isaanii baay'ee diigamee jira. Akkana gochuu barbaadu. Namni immoo yoo mooraaliin isaa du'e waa yaaduu hin danda'u. Wayyaanee mooraalii keenya ajjeesaa jirti. Kanaaf nuti immoo kana booda wayyaanee irratti duulla. Oromoon kana booda duuna. Kana booda harkaanfii wayyaanee irratti fudhachuun ammaa jalqaba. Wayyaanee kufteet. Kana booda uummanni naannoo kana uummanni aanaa Giltee Barat uummanni Abuunas waanan isinitti himuu barbaadu. Mootummaa kufaa kanaaf gibira jettanii galii jettanii kaffaltanii rasaasatti bittanii daa'ima keessan akkan ajjeefne isinitti himuu barbaada. Ani akka nama tokkooti ikoonomistiidha nama diinagdee tokkooti. Wayyaaneen diinagdee ishee kufee jira. Uummata gadi baasii adda addaa kuusaa jirti. Waan itti iddoo baay'eetti waan hojjetaa ishee kaffaltu dhabdee jirti. Kun immoo kufaatiif mootummaa keessa isa tokko. Anamma dhaabbatee jiru. Humna waraanaa duwwaa. Innis yeroo eegamanii kufee. Kanaaf gibira jettanii kaffaltanii baasii adda addaa jettanii kennitanii biyyitti ittiin bittanii daa'ima keessan ajjeechisu. Kana isinitti himuun barbaada. Bilisummaan kan keenya kan uummata Oromooti diddaa agarsiisa.
Stop! Stop! Killing! 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 Konso people! Konso people! Stop! 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 Killing! Killing! Walkait people! Walkait people! Stop! 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 mootummaa kufaa kanaaf gibira jettanii galii jettanii kaffaltanii rasaasatti hin bittanii daa'ima keessan akkan ajjeefne isinitti himuun barbaada. Ani
akka nama tokkooti ikoonomistiidha nama diinagdee tokkooti. Wayyaaneen diinagdee ishee qotee jira. Uummata gadi baasii adda addaa kuusaa jirti. Waan itti iddoo baay'eetti waan hojjetaa ishiiti kafaltu dhabdee jirti. Kun immoo kufaatiif mootummaa keessa isa tokko. Anamma dhaabbatee jiru. Humna waraanaa duwwaa. Innis yeroo eegamanii kufee. Kanaaf gibira jettanii kaffaltanii baasii adda addaa jettanii kennitanii biyyitti ittiin bittanii daa'ima keessan ajjeechiftu jechuudha. Kana isinitti immoo barbaada. Bilisummaan kan keenya kan uummata Oromooti diddaa agarsiisa. Kumari ka Kenya no barkal. Yawa kayo mirka no ral. Yawa kayo badiya no gal. Yawa kayo iranos. Yawa kayo simalo mirka on to no barkal. Ajje chanu rara badu. Yawa kayo dina no ragaragas. Yawa kayo wayane no ragarapati. Wayane nurra karapati. Yawa kayo di gawro agasin. Yawa kayo di gawro agasin. Yawa kayo bilisumanu ken. Yawa kayo bilisumanu ken. Yawa kayo lantumanu ken. Yawa kayo lantumanu ken. Yawa kayo di kalamera nurakai. Yawa kayo sekandera nurakai. Hasan Sode Hasan Inkamin yookaan galiin mootummaan kun irraa argatu galii gibira amma qabee amma gibirri bu'aa jira. Mootummaan kun kufee waan jiruuf diinagdeedhaanis waan isinitti immoo gama barbaaddaniin namni horii qabne hin jiru naannoo kana namni lafa hin qabne jiru waan jiruun waan isin barbaachisu sinuu beektu isinitti himatu. Kanaaf ajjeechaan nurraa dhaabbatu warri dhame nuufaa hiikamu ni soomna gadaan qofaa gadde. Yeroo tokko afaan tokkoon hundumti keessanuu jira. Ajjeechaan nurraa dhaabbatu. Ajjeechaan nurraa dhaabbatu. Kan hidhame nuufaa hiikamu. Darsaatiin kan nuufaa hiikamu. Bakka lafa afaan nuufaa hiikamu. Oromoon abbiisoo. Akka keessa warra kattaamursaa. Dinneera. Wayane yatfurachun amajal kawa amajal jaman daudate ay sarota jebota ko nyate ay
Kudaatu jabboota koo nyaate. Xiyyitiin jabboota koo gube. Haay. Jabboota koo anaan guutuu naga jabbii gahu. Nabaan irraa fudhate. Haay. Saroota jabboota koo nyaate. Haay. Kudaatu jabboota koo nyaate. Xiyyitiin jabboota koo gube. Haay. Haay. Saroota jabboota koo nyaate. Haay. Kudaatu jabboota koo nyaate. Xiyyitiin jabboota koo gube. Haay. Haay. Maati jedhaa. Haay. Saroota jabboota koo nyaate. Haay. Kudaatu jabboota koo nyaate. Xiyyitiin jabboota koo gube. Haay. Haay. Maati jedhaa. Boolla tokkotti nama 800 guyyaa tokkotti yoo taasisee jira. Gati kana caalu hin jiru. Gati kana caalu hin jiru. Kanaaf hundi keessan kaffaltanii baasii adda addaa teessanii kennitanii biyyitti ittiin bittanii daa'ima keessan ajjeechuuf beeku. Kana isinitti himuun barbaada. Bilisummaan kan keenya kan uummata Oromooti diddaa agarsiisa. Responsible government. We need killing. Amara people. Stop killing. Sponsor people. Stop killing. Walgait people.
Ejane tafa. Nuti. Ilmaan Oromoo. Kana booddee. Doonee tajjee acheemnee tuuna. Kana booddee. Hinboonyu. Gumaa gootaa. Sibaafanna. Gumaa nyaannu. Waadaadha. Warra basaattota irratti tarkaanfii fudhanna. Waadaadha. Ajjeechaan nurraa dhaabbatu. Hidhaan nurraa dhaabbatu. Haadhoon keenya hidhame nuuf haa hiikamu. Yaa Waaqayyo. Hanneen duune. Yakka hojjenneen duune. Badii dalagneen duune. Qabeenya keenyaaf duune. Qabeenya namaan tugne. Kana booda. Yoo viidiyoo wajjin hojjette. Lafeen Oromoo naa waraanu. Dhiigni goototaa naa waraanu. Lafeen tashoomeefaa. Ijoollee qulqulluu babbareedduu biraa dhabne kana. Lafeen isaanii. Naa waraanu. Waadaadha. Alamuu kiisii. Goota biyyaaf dhalatee biyyaaf du'e. Alamuu kiisii anillee yoo wallaalle ijoolleen xixiqqaan kun goota biyya kanaaf du'e. Goota viidiyoo dura dhaabbatee guyyaa saafaaf viidiyoon asallaatti seenaa isaa hawwan baay'eellee beekuu baadhee guyyaa saafaadha kan isaan biiroo isaatti ajjeesan. Oromoon Maqalee dhaqee miti kan du'aa jiru adda giraa Tigraay dhaqee miti kan du'aa jiru lafa isaarratti lafti koo lafee kooti. Eessa dhaqna lafa keenyarraa eessatti godaanna. Wajjin nyaanna maaliif kophaa nyaattu maaloo nuun ga'a jedha malee lakki nurraa deemaas hin jenne. Oromoon federaalizimii dhugaa barbaada, diimokiraasii dhugaa barbaada. Kanaaf kana booda inni qawwee qabnu, inni meeshaa manaa qabnu, inni horii manaa qabnu bitannee ijoollee keenya biraa dhaabbanna. Kana ijoollee keessan mana barumsaatti erguu keessaniin duratti qophaa'a. Ijoolleen keessan wayyaanee amma qophiin isaan gochaa jiran mana barumsaa yuunivarsiitota garaagaraa irratti bakka namni ta'ee kuwaasii ilaaluu irratti boombii xiyyeessaa darbachuuf qophaa'anii wanta jiraniif waan gaabbii keessan galle kanaaf qophiidha akka itti gootan isinii jechuu barbaada. Karaa miidiyaa garaagaraas darbaa jira. Ijoollee Oromoo maatiin irra jalaa du'e kuni kana booda sammuun isaanii sirrii ta'ee jireenyi isaanii baay'ee diigamee jira. Akkana gochuu barbaadu. Namni immoo yoo mooraaliin isaa du'e waa yaaduu hin danda'u. Wayyaanee mooraalii keenya ajjeesaa jirti. Kanaaf nuti immoo kana booda wayyaanee irratti duulla. Oromoon kana booda duuna. Kana booda tarkaanfii wayyaanee irratti fudhachuun ammaa jalqaba. Wayyaanee kufteet. Kana booda uummanni naannoo kana uummanni aanaa qilxee baratu uummanni abuunas waanan isin himuu barbaadu. Mootummaa kufaa kanaaf gibira jettanii galii jettanii kaffaltanii rasaasatti hin bittanii daa'ima keessan akka hin ajjeefne isinitti himuun barbaada. Ani akka nama tokkootti ikoonomistiidha nama diinagdee tokkooti. Wayyaaneen diinagdee ishee kufee jira. Uummata gadi baasii adda addaa kuusaa jirti. Waan itti iddoo baay'eetti waan hojjetaa ishiitti kaffaltu dhabdee jirti. Kun immoo kufaatiif mootummaa keessa isa tokko. Anamma dhaabbatee jiru. Humna waraanaa duuba. Innis yeroo eegamanii kufee. Kanaaf gibira jettanii kutannoo isin barbaachisa. Kutannoon isin jedhu iddoo baay'eetti kutannoon agarsiifamaa jira. Kaleessa yeroo dhufnaan borratti wayyaanota biyyaa baasaa jiru. Jala deemtuu wayyaanee hokkoo wayyaanee warra ta'e opiidoo biyyaa baasaa jiru. Tarkaanfii ciccimaa irratti fudhachaa jiru. Opiidoodhaan nutti fayyadamteeti hanaga wayyaanee nu yaachaa jiru. Opiidoodhaan kan qabeenya nuu kennaa jiru. Kanaaf opiidoodhaatti tarkaanfii ciccimaa fudhachuun yoo tarkaanfii inni fudhatamu ta'e ammas gana tashoomee fi balaachoon hin duune. Tashoomee fi balaachoon hin duune seenaa hojjetanii jiru. Hanjiraa du'e nuyi yoo kaayyoo isaanii kana galmaan hin geenye. Kaayyoo isaanii kana galmaan ga'uun immoo dirqama tokkoon keenyaati. Dirqama uummata bakka kana jiru. Haadhaa fi abbaa kana miti kan ijoollee kana dhabe isaan qofaa miti. Hunda keenyatu daa'ima kana dhabe. Mee namni daa'ima kana dhabne jira? Daa'imni kun kan keenya miti. Obboleenya keenya miti. Wayyaaneen nun bulchitu.
Angos. Dandetis. Inkabdu. Oromoon. Abbaa biyyaati. Abbaa lafaati. Abbaa qabeenyaati. Wayyaaneen. Maqalee fi Tigraay irraa dhuftee. Lammii keenya. Ajjeesuun. Haa dhaabbatu. Wayyaaneen. Akka nu agadhiiftu. Kana booddee. Du'uun hin jiru. Wanni jechuu barbaannu abbootiin amantii jaarsoliin biyyaa kana booda Oromoon obsa qaba. Waggaa 25 guutuu obsine utoo ijoolleen keenya nu jalatti duutu utoo obboleenyi keenya du'u mana hidhaatti too gubannu isa dhumaatiif jenoosaaydiin nurratti gaggeeffame namni 800 ol kan reeffi argame duwwaan bishooftuu irratti nu harkatti hidhamne. Waan ani isin jechuu barbaadu amma hundi keessanuu akka wal bira jirtanii harka keessa wal qabadha. Yoo dhiigni obboloota keenyaa kun kan isin mararu ta'e waadaa waliif galla waadaa tokkummaa harka wal qabadha. Bilis ummanni waliin qabanne dhiigni obboleenya keenya kun isin mararre jechuudha. Har'a amaarrii fi naannoon biraayyuu Oromoon du'uun qabu inni bira dhaabbachaa jira. Harka keessa wal qabadha waadaa waliif galla. Dubartoonni dhiirri hundumti yoo harka keessa wal qabadha. Akkanaan isiniin jedhe jettu. Kana booda yoon Oromoo gane bicha ta'ee na ajjeesu labeen isaanii na waraanu. Kana booda